Kana booda jaartii obboleeyyan kee ijoollee teetii wajjin akkamittiin fataajaa akkamittiin qoflaan dabarsee garaa fi dhukkubsattee rakkachuu jirta. Rakkachuun hafee jira. Karaa salphaatiin Mirqaansaa Entertainment subscribe godhi. Viidiyoo ajaa'ibaa achirraa argatta. Kanaafuu sammuu fayyadamii subscribe godhuun hin dagatiin. Kabajamtoota hordoftoota keenya Mirqaansaa Entertainment diraamaalee adda addaatii fi sagantaalee bashannansiisotaan hundaa'uu qabatee bifa haariyaan if qopheessee as deemaa jira waan ta'eef chaanaala kana subscribe godhaatii sagantaalee isaanii hunda akka isin bira ga'uuf mallattoo subscribe kana tuqaatii like fi share godhaa wal biraan gaasiniin jenna waan ajaa'ibaa qabatee dhufaa jira. Jirtu kabajamtootaa fi daawwattoota chaanaal Mirqaansaa Entertainment baga jiraatan baga jiraanne isiniin jechaadha. Egaa akkuma beekamutti ammaan dura chaanaala Mirqaansaa Entertainment irratti waan hedduu dalaguudhaan turre haroodhaaf dhaabnee turre amata dheeraa booda har'aan sana tachaanee jirra. Kana booda viidiyoolee babbareedaa ajaa'ibaatii isiniif qabannee dhufna akkasuma diraamaa walitti dhaabbataa ta'ee kutaa 50 ol hunda qabu harkaa isinii qabna. Kanaaf chaanaala Mirqaansaa Entertainment kana subscribe nurraa godhaa akka audiensiin ol ka'uuf video keenya share waliif godhaa like godhaa kanaan isiniin jaa yoo isin audiensii ol kaaftanii viiyuun keenya guddaa ta'e diraamaa san takka takkaan ka ajaa'ibaatii isiniif gadhiifna torbaanitti al takka. Mirqaansaa Entertainment filannoo keenyaa.